Assalamu alaikum hordoftoota obsaatu kunoo akkam jirtu nagaa keessanii hundi keessanuu baga nagaan jiraatanii akkuma baramee guyyaa har'aan tanaatis waan hedduu isin fayyadaa fi waan barbaachisaa fi murteessaa ta'e tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Inninis biyya isin jirtanirraa rasiida baalaansii kaardii mobaayila keessan keessaa qabdan gara warra biyya jiraniif warra Oromiyaa jiraniif haala itti erguu dandeessaniin isin agarsiisa. Kana dura kaardii mobaayila keessan keessaa qabdan haala gara Itoophiyaa itti erguu dandeessan isin barsiiseetiin ture. Garuu karaa lamaan isin barsiiseetiin ture, karaa lamaan sanuu jijjiiramee jira. Namoonni hedduun akkamitti kaardii mobaayila keenya keessaa qabnu gara warra Itoophiyaa jiruuf erguu dandeenya jettanii hedduun keessan na gaafachaa turtan. Garuu har'a karaa haariyaa dhibbatti itti erguu dandeessan warroonni biyya Arabaa, Awurooppaa biyya hundi jirtan isinitti agarsiisa. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na waliin tura. Osoo gara sanitti hin dabarre warroonni har'a gara YouTube channel obsaatu kunoo dhuftan baga nagayaan gara YouTube channel obsaatu kunoo dhuftan. YouTube channel obsaatu kunoo subscribe godhuuf obsaatu kunoo jettanii barreessitan achi booda haala kanatti diimatee isinii dhufa. Yeroo tokkoof subscribe kajoo kanarratti tuutan achi booda qastii kanarratti akka viidiyoon ani yeroo gadhiisutti beeksisni isiniif dhufuuf qastii kanarratti yeroo tokkoof tuutan. San booda viidiyooleen ani asirratti gadhiisu yeroo sanarratti isiniif dhufaa jechuudha. Okay, gara barumsa guyyaa irratti isin dabarsa. Kaardii mobaayila keessan keessaa qabdan gara warra biyya jiruuf erguudhaaf jalqaboonni godhuu qabdan foon kajuu kanarratti dhayitanii jechuudha. Erga foon irra dhayitan booda maal gootan? Star tokko sadii afur hash yookiin murabbaa kanarratti yeroo tokkoof tuutan. Haala kana warroonni biyya Suudii sharihaa yookiin sim kaardii zeen fayyadamtan haala kana erga gootan okay irratti dhootan. Garuu warroonni biyya Dubaay biyyoota garagaraa biyya Suudiin ala warroonni jirtan kana gootaniiti shirkatti bilbiltanii shirkaan koodii isinii kennuutu jira. Shirkatti barreessitanii shirkaa gaafatan shirkaan koodii isinii erguutu jira. Koodii saniin fayyadamuu dandeessan. Okay, erga haala kanatti barreessitan booda okay irratti yeroo tokkoof tuutan. San booda haala kanatti isinii dhufa. Tokkoffaan maal jedha? Musaa'ad qaa'imata dawla. Achi booda tahwiil ad-dawli kajuu kana ka lakkoofsa sadaffaa irratti argamu kana afaan Ingiliffaatiin international kajuu irratti tuutan jechuudha. Tahwiil ad-dawli kajuu kana irratti lakkoofsa sadaffaa tuutanii san booda send gootan. San booda haala kanatti biyyoota garagaraa isinii fida. Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Masri, Hindi. Haala kanatti isinii fida. Isin garuu yoo biyyoota biraatti erguu barbaaddanis dubbiftanii lakkoofsuma san filattanii seendi gootanii jechuudha. Okay, gara biyya keenyatti erguudhaaf lakkoofsa 21 irratti deemtan. Lakkoofsa 21 irra isinii bahuuf 9 tuutanii seendi gootan. Hanga lakkoofsa 21 isinii dhufutti 9 tuutanii seendi gootan. Lakkoofsa 11 amma lakkoofsa 19 Filistiin, Filipiin, Sri Lanka, Tunis, Yaman. Yoo gara biyya Yaman erguu barbaadanillee biyyootuma irratti filattanii jechuudha. Okay, 99 tuutan ammallee hanga lakkoofsi 21 isinii dhufu 99 tuutanii seendi gootan. Kun lakkoofsa 21 irratti biyya keenyaa jechuudha. 21 irratti
Itoophiyaa ja'a. Ka Itoophiyaa jiru kanarratti lakkoofsa 21 barreessitanii san booda maal gootan send ka jirurratti xuuxan. Haala kanatti isinii baha. Haala kanatti maallaqa kaardii hanga isin erguu barbaadan isin gaafata. Tokkoffaa irratti birrii qarshii 50 riyaala Suudii meeqa isinirraa kutata? Birrii 50 irratti riyaala 11 isinirraa kutata. Birrii 100 irratti riyaala 22 isinirraa kutata. Birrii 500 irratti riyaala 110 isinirraa kutata jechuudha. Ani amma lammaffaa irratti erguu barbaada. Lammaffaa kan birrii 22 kana jechuudha. Okay, lakkoofsa 2. Isin meeqa akka erguu barbaadan yoo tokkoffaa erguu barbaadan tokko barreessitan, yoo lammaffaa qarshii 100 erguu barbaadan 2, yoo qarshii 500 erguu barbaadan asirratti 3 barreessitanii jechuudha. Tole ani qarshii 22 erguu barbaada. Sorry. Kan riyaala 22 qarshii 100 kanan erguu barbaada. 2 barreesseen san booda maal gootan send. Erga haala kanatti isinii baheen booda maal isiniin jaa adkhal raqam al-mustalim lakkoofsa nama kaardii erguu barbaadanii fi asirratti barreessitanii jechuudha. Duwwaa gootanii 25 takka lakkoofsa nama ergitaniif erga haala kanatti barreessitaniin booda send kajuu kanarratti yeroo tokkoof xuuxan. San booda haala kanatti isin gaafata. Satuquum biirsaal 100 bir lirraqam maal isinin jechaa jira? Birrii qarshii 100 erguuf deemtaa gara lakkoofsa kanaatti riyaala 22 sirraa kunnaa jechaa jira. San booda maal gootan 99 barreessitanii san booda send gootan. San booda maal isinin jaa haltoo ijraa at-tahwiil erguu fi sin jedha. San booda maal gootan lakkoofsa tokko na'am kajuu kanarratti filattan jechuudha. Lakkoofsa tokko na'am duwwaan la na'am kajuu kanarra filattanii achi booda send gootanii jechuudha. San booda maal isinin jaa jaarii tanfiid al-amaliyya ergaa jira eeggadhaadhaa nuun jechaa jira. Amma akka maalleeyni ergame meesejiin isiniif dhufaa jechuudha. Erga haala kanatti ergitaniin booda maalleeyni akka gara nama ergitaniif san ergitanii jirtan meesejiin isiniif dhufaa jechuudha. Kun akkuma argitan meesejiin naa dhufee jira. Tumma tanfiid al-amaliyya. Amma deemeen meeseja kiyya keessa dhaqee cheek godha. Kun akkuma argitan kun amma naa dhufe. Tumma tanfiid al-amaliyya. Kunooti maalleeyni ergameeti jira jechuudha. Haalaan amma isin agarsiise kanatti rasiida yookiin baalaansii kaardii mobaayila keessan keessaa qabdan gara maatii fi firoottan keessan kan Oromiyaa jiruuf biyyatti erguu dandeessanii jechuudha. Viidiyoo tana YouTube irratti yoo xiqqaate gara laayikii 3,000 akka gootan abdiin qaba. Maaliif viidiyoo yoo laayikii gootan viidiyoon akka namoota hedduu bira gahu taasisa. Anis yoo viidiyoon namoonni hedduun daawwate anaaf bu'aa guddaa qaba. Isinis irraa fayyadamtanii anis akkaan irraa fayyadamuun barbaada. Obsaati kunoon kiyya keessanii kan keenya hundaati. Waliin taanee YouTube channel keenya haa guddisnu. Gaafii yoo qabaatan karaa gabaabaa gaafii itti na gaafachuu dandeessaniin isinitti agarsiisa. YouTube kiyya irratti dhootanii erga haala kanatti YouTube kiyya irra dhuftaniin booda about bakka jiru kanarratti yeroo tokkoof xuuxanii achi booda jala akkana gabbuutanii social miidiyaaleen ani fayyadamu hunda as jalatti argachuu dandeessanii jechuudha. Kun akkuma agartan Facebook obsa Ahmadiin, Instagram, Telegram, Snapchat, Twitter
telegiraamii fi feesbuukii yoo naa barreessitan yeroo sanatti na bira gahuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf feesbuukiin naaf barreessuudhaaf yeroo tokkoof feesbuuk obsaa Ahmadiin Kajuu kanarratti xuutanii qaxxitaa gara feesbuukiyyaatti isin fidaa jechuudha. Gaafii qabdan waan barbaadan na gaafachuu dandeessanii isiniifiin deebisa. Akkasumas YouTube kiyyarra yeroo dhuftan subscribe bakka jette tana xuutanii achi booda qastii kana xuutanii waan hin guyyaa guyyaan dabarsu akka isiniif dhufu asirratti tuquu hin dagatinaa. Viidiyoo tiyya laayikii godhuu sheer godhuu hin dagatinaa. Barumsi guyyaa irraan tanaa kanuma. Barumsa bira waliin hanga walitti deebinu nagayaan naaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.